نريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Ashama kamoltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleeramu. Sagantaa irraa keessatti ejensiin atoomikii idil addunyaa teeknooloojii niwukileeraa Itiyoophiyaan fayyadamuudhaaf karoorsite akka deeggaru ibsamu. Dubartii Itiyoophiyaatti yeroo jalqabaatiif jiyooloojiin digirii sadaffaa baratte Dr. Baksaa Amantee milkaa'ina ishii yaafan. Sababa nageenyaa dhaqii fiildichatti dandeenye jechuudha. Amman barbaade. Aanumatti baratee xumuree fiildichas biyya keessatti xumuruudhaan ani kan jalqabaate jechuudha. Rakkoo xaa'oo qonnaan bultoota mudachaa jiruu fi falasaa. Orofaa dabareen isaa rakkoodha. Sanuyyuu dhiyeessiin immoo ga'umsa qabu. Hirrina qabaa baay'ee dararamaa ture uummanni. Xaa'oon kun biyya alaatii galaa, biyya alaatii yoo galuu sharafaan galaa. Odeeffannoo oolmaa addunyaa fi odeeffannoo ispoortiis qabnaan hordofama. Ejensiin atoomawaa idil addunyaa teeknooloojii niwukileeraa kaayyoo nagaatiif fayyadamuudhaaf tattaaffii Itiyoophiyaan eegalte akka deeggaru beeksise. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmad gabbisni niwukileeraa nageenyaaf oolu dhiyootti akka eegalu torban lamaan dura beeksisan. Wanti ejensiin idil addunyaa beeksise kun maali? Galaana Balaa dabalee isinitti hima. Ejensiin Enerjii Atoomaa idil addunyaa teeknooloojii niwukileeraa kaayyoo nagaatiif fayyadamuuf tattaaffii Itiyoophiyaan eegalteef deeggarsa akka taasisu mirkaneessuu Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii Itiyoophiyaa beeksise. Akka ibsa kanaatti Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii Dr. Ballataa Mollaa fi Daayirektarri olaanaa Ejensii Anniisaa Atoomaa idil addunyaa Raafaayel Maariyaanoo dhimma buufata niwukileeraa Itiyoophiyaan ijaaruuf deemtu ilaalchisuun mari'ataniiru. Qondaaltotni kunniin yaa'ii waliigalaa Ejensii Anniisaa Atoomaa idil addunyaa fulbaana 15 haga 19tti Oostiriyaa Veenaatti gaggeeffamaa ture maddiitti mari'atan. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad jalqaba baatii fulbaanaa wayita haaromsa guddicha eebbisanitti biyyattiin anniisaa niwukileeraa nageenya qofaaf oolu fayyadamuu akka barbaadduu fi yeroo dhiyootti kan eegalamu ta'uu ibsanii ture. Dhimma niwukileeraa wal qabatu abbummaan ka hordofu ejensiin anniisaa atoomaa idil addunyaa sochii Itiyoophiyaan taasisaa jirtu kana irratti Ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojii irraa ibsi kennameeraaf. Kanaanis akkaataa itti fayyadama sagantaa anniisaa niwukileeraa Itiyoophiyaa karaa nagaa deeggarsa dandeettii humna namaa fi dhimmoota biroo kanaan wal qabatu irratti mariin taasifameera. Daayirektarri olaanaa Ejensii Anniisaa Atoomaa idil addunyaa Raafaayel Maariyaanoo ejensichi Itiyoophiyaan anniisaa niwukileeraa kaayyoo nageenyaaf qofa itti fayyadamuu akka deeggaru ministirichaaf mirkaneessaniiru. Daayirektarichi dhimmoota kana waliin wal qabatan irratti ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliin mari'achuu isaaniillee eeraniiru. Dr. Ballataa Mollaa gama isaaniitiin Itiyoophiyaan sagantaalee anniisaa niwukileeraa karaa nagaa dhugoomsuuf bu'uura ta'an hojiirra oolchuuf tattaaffii guddaa taasisaa jirtuuf tumsa ejensichaa itti fufiinsa qabu akka barbaadan eeran. Itiyoophiyaan sagantaalee anniisaa niwukileeraa naga qabeessa ta'e hojiirra oolchuuf bu'uura kaa'aa jirti. Ijaarsa humna niwukileeraa biyyaalessaa biyyi keenya jalqabuuf jettu irratti ejensiin kun deeggarsa teeknikaa fi ce'umsa beekumsaa akka nuuf taasisu gaafannaa jedhan. Raafaayel Maariyaanoo yeroo lama waa'ee anniisaa niwukileeraa irratti ministeera muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmad waliin haasa'uu ibsaniiru. Anniisaan niwukileeraa nageenyaaf oolu dameewwan akka qonnaa, fayyaa, elektirikii, maddisiisuu fi kanneen biroo hedduu keessatti bal'inaan hojiirra oola. Itiyoophiyaan waggaatti xaa'oo kuntaala miiliyoona 23 caalu biyyoota akka Morookoo irraa caalbaasiidhaan bittee galchitiin gatiin xaa'oos qaala'eera. Qonnaan bultoonni gatii dabalameenuu argachuun akka isaan rakkisu himatu. Warshaan Daangotee xaa'oo biyya keessatti oomishe jedhamee abdatamu rakkoo qonnaan bultoonni himatan furaa laata. Qonnaan bulaan godina Shawaa Ba'aa aanaa Liiban Cuqqaalaa obbo Xiiqee Cuqqaalaa rakkoo xaa'oodhaan wal qabatee isaan mudatu haasa'u. Baranaa hayyuu miti waggaa lamaan dabran keessa namni torbee tokkoof mana ofitti dhungalle ala bulee Orofaa dabareen isaa rakkoodha. Sanuyyuu dhiyeessiin immoo ga'umsa qabu. Hirrina qabaa baay'ee dararamaa ture uummanni. Bara kana xiqqoo fooyya'insa qaba durirra. Qonnaan bulaan baay'ee dararamaa ture. Daldalaa harka galee qonnaan bulaan daldalaa irraa gatii qaaliidhaan bitee fayyadamaa ture jira jechuudha kanaan dura. Yeroo dhiyaachuu irratti rakkisaadha baay'ee rakkoo ture.
ji'a eebilaatirraa jalmaree qonnaan bulaan bitachuu kan eegale bonumaan bitatee keessaa ba'e irra jaalan namaa lafa wal cinaa jiru kaan xaa'oo facaaftee takka oduu xaa'oo malee facaaste matumaan badeetuma dhabama malee midhaan hin ta'u. Kanaaf lafti xaa'oo baree jira oduu waan ta'e duwwaa isaan ta'u kana lafti biyya keenyaa xaa'oo malee midhaan hin kenna jechuun abjuudha hin danda'amu. Biiroo Qonnaa Oromiyaatti Daayireektara fedhii fi itti fayyadama callaa guddistuu kata'an obbo Taakkalaa Qurundee dhiyeessiin xaa'oo Oromiyaa keessatti akkaataa fala argatu BBC'tti himaneeru. Akka naannoo Oromiyaatti warreen gadda keessa naannoo miliyoona 8 fi qabxii 7 kuntaala fayyadamne irra xaa'oo gosa lamaanuu jechuudha. Baranas hanga ammaatti naannoo miliyoona 7 ol fayyadamne irra gana jallisiin jira. Dabalataanis immoo midhaan booddeetti faca'an jiru akkaataa ikoloojii godinaalee qabnuuni. Kanaaf itti fayyadamni xaa'oo keenya dabalaadha jira jechuudha. Xaa'oon kan inni galu biyya alaarraati biyya keessatti hanga ammaa oomishamee hin beeku. Kanas kan galchaa jiru akka mootummaatti korporeeshinii mootummaan hundeessitu galchaa jira. Ethiopian Agriculture Business Corporation kan jedhamudha. Xaa'oon kun yeroo biyya alaarraa galu akkuma beekamu doolaaraan bitama. Doolaarri immoo yeroo ammaa kana ol ka'aadha. Bara darbe kanas sababa doolaarri isaa ol ka'aa ta'ee fi qonnaan bulaan xaa'oo bitannaa irratti illee horiinsaa gatii ol ka'ee fi mootummaan gargaarsa godheeti kan inni gurguramaa ture. Wanti biyya alaarraa galu waa baasii hedduu qaba. Geejibuu irratti geejiba baaburaas jedhii edda biyya keessa galees darbees immoo geejibni markabarraan dhufu kun jira. Kanaaf gatiin geejibaas yeroo yerootti dabalaa waan jiruuf akkuma kanaa gatiin xaa'oorree dabalaa jira jechuudha. Gatiin xaa'oo yeroo dabalu immoo humni bittaa qonnaan bulaa waliin hin dabalu yoo ta'e rakkoodha jechuudha. Kanaaf hanga barbaadamu qonnaan bulaan lafa isaa xaa'ootti naqee itti fayyadame miti jechuudha. Barbaadamurraa xaa'oo fayyadamuu qabnurraa hangi barbaadame hin fayyadamne jechuudha. Lafti waliigala akka naannoo keenyaatti misoomaa jiru gara miliyoona 11 olidha. Garuu xaa'oo nuti fayyadamne immoo kan sila kaasee miliyoona 8 fi qabxii 7 jechuudha. Lafti keenyi yeroo 2 yeroo 3 yerootti qotamutu jira yeroo ammaa kana. Kanaaf kun maal agarsiisa? Itti fayyadamni xaa'oo keenyaa waggaadhaa waggaatti dabalaa haa dhufu malee hangi barbaadamu akkaataa barbaadamuun dhiyaatee fi itti fayyadamaa akka inni hin jirre agarsiisa. Biyya alaatii galuu irratti hanqina uumameen immoo dandeettii bituutiin immoo maaliif? Inni guddaan wanti kun biyya alaarraa waan galuuf biyya alaarraa galchuuf immoo baasiiwwan hedduu waan barbaaduuf mootummaan irratti illee dhiibbaa qabaa jechuudha. Yeroo barbaadamutti hangi barbaadamu dhiyeessuu irratti wanti bitamu kun yeroodhaan argachuu irratti mataan isaa rakkoodha jechuudha. Kanaaf akka barbaadamuun argamuu dhabuunsaa sun qonnaan bulaan keenya irra akka barbaadutti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf amma xaa'oon warshaan xaa'oo biyya keessatti haa hundaa'uu jechuun mootummaa gammachuu guddaadha jechuudha. Akka ogeessaatti isin rakkoo akkamii furama jettanii yaaddu? Abdii akkamii qabdu amma xaa'oon biyya keessatti dhaabbanni daangotee hin jalqabna waan jedhu kanarratti? Rakkoon inni furu tokko rakkoo baasii gatii madaalawaadhaan akka inni argatu taasisa jalqaba irratti. Lammaffaa irratti dhiyeessii irratti geejibaan karaa dheeraa deemee yeroo dheeraa fudhatee wanta dhufu kana biyya keessa waan ta'eef geejiba biyya keessaa jiruutiin dafanii akkaataa barbaachisummaa isaatti qonnaan bulaa qaqqabsiisuun ni danda'amaa jechuudha. Gidduutti immoo oduun gaggabaabse isinitti hima. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad bulchaa baankii biyyaalessaa fi ministeera tajaajila koominikeeshinii muudan. Dr. Iyyoob Takkaaleny bulchaa baankii biyyaalessaa gochuudhaan yoo muudan aadde Innaataa Mallasa immoo hooggantuu tajaajila koominikeeshinii mootummaa ta'uudhaan tajaajilu. Wayita Itoophiyaan riifoormii dinagdee irratti xiyyeeffattetti bulchaa baankii biyyaalessaa ta'uun tajaajilaa akka turan obbo Mahammoo Miratu jalqaba ji'a kanaa bakkicha gadhiisuun dhagahame. Duraan itti aanaa ministeera maallaqaa ta'uudhaan kan tajaajilan Dr. Iyyoob obbo Mahammoo bakka bu'uudhaan tajaajilu jedhameera. Magaalaa Finfinneetti Dooktarri sobaan butameera jechuudhaan haadha warraa birrii miliyoona 3 gaafate to'annoo jala oolfamuudhaan qorannoo irratti gaggeeffamaa jiraachuu qajeelchi poolisii Finfinnee beeksise. Namni Dooktar Ababaa'u Balaayinaa jedhamuu fi buufata fayyaa Kotobee hojjetaa ture bilbila isaarratti haati warraasaa yoo birrii miliyoona 3 geessine lubbuun akka hin arganne ibsuudhaan dhaamsa erguun ibsamee jira. Poolisiin Finfinnee barreeffama har'a fuula Facebook irratti qoodeen akka beeksisetti taateen kun
Finfinnee kutaa magaalaa Finfinnee bakka addaa Kotobee aanaa lammaffaa jedhamuudhaan beekamutti raawwate. Ameerikaan aangoo sagaleedhaan kuffisuu qabduun wixinee mana maree nageenyaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Gaazaa irratti dhukaasni hatattamaan haalduree tokko malee akka dhaabbatu gaafatu yeroo 6ffaadhaaf kuffiste. Wixineen murtoo miseensota mana maree nageenyaa kun dararaan waraana Gaazaa akka xumuramu, lammiileen butaman akka hiikamanii fi daa'immanii fi haadholiin Gaazaa beelaaf boombiin aleelamaa jiraniif furmaanni akka kennamu gaafatama. Wixinee kana miseensota mana maree 15 keessaa 14 deeggaruun sagalee kennan. Israa'el garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu Hizboolaa irratti xiyyeeffachuudhaan kibba Libaanos keessatti aleellaa qilleensaa raawwachuun dhagahame. Barnoota digirii sadaffaa qofaa ishee barachuun xumurte. Itoophiyaa keessatti dubartii jalqabaa damee barnootaa ji'ooloojiin sadarkaa PhD geessedha. Shaambuutti kan dhalatte Baskaa Amantee keessummaa keenya isheen eenyuuti? Waayilli koo Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Maqaan koo Baskaa Amantee jedhama. Kan inni dhaladhee magaalaa Shaambuuttidha. Mana barumsaa kutaa tokkoffaadhaa kaasee yommuu kutaa shanaffaatti achuma kan baradhe. Asan booda kutaa 6 kaasee immoo kutaa 12tti achuma magaalaa Naqamteetti baradhe. Kutaa 12ffaa baradhee booda bara 2002 dan yuunivarsiitii achuma yuunivarsiitii Wallaggaatti baradhee digirii jalqabaa ji'ooloojiidhaani. Wallagga yuunivarsiitiitti erga qacaramee booddee barsiisummaadhaan waggaa tokko booddee Asaabaa yuunivarsiitiitti baradhee achitti immoo maastarsii koo paleontoloojii and paleoenvironment. Tibban ammoo PhD kee xumurtee jirta. Mee maaliin xumurtee meesa? Tibbana yoo kana xumuree waaqayyo fagadatu sedimentary geology field jedhamuun xumuree PhD koo maastarsii xumuree waggaa 2 maastarsiidhaan tajaajilee booddeen Addis Ababaa Saayinsii Teknooloojii Yuunivarsiitii dhufee jooyin godhee jechuudha. Bara koronaa. Dooktar Baksaanii fiildii ji'ooloojii kana maaliif filatte? Gara fiildii kanaatti illee kan dhufe looma yeroo iskuulii baradhu kaasee abbeen koo carraa albuudaaf hin hojjechuun qaba ture. Sararaan Wallaggaan ture waa'ee riisorsii naannoo bakka Wallaggaa jiruun dhaga'a. Gaarii akka ta'e bareedaa akka ta'e sarara quban hin qabaadha. Leenjistee xiqqoon isaan hin qaban ture haa ta'u iyyuu ta'e gosa ittiin gara kan jedhu amma kana itti yaadee hin beeku dhugaa dubbachuuf garuu intarneetii erganii fudhatee booda fiildii naachuraal saayinsii ture. So naachuraal saayinsii kana keessaa fiildiiwwan yoo ilaallu baay'inaan appilaayidiidhaan ji'ooloojiin yuunifoormiidhaan dhugaa dubbachuun namni baay'een hin beeku. Angaruu namni dhagaan ta'e fiildii kana barachuun qaban jedhee akkasumas baay'ee kan inni godhatee gara sana kan deemu kanumaan filadhee baay'ee mun jaalladhee kan galee booddeenaa. Abbeen kee albuudaaf enerjiirra akka hojjetan natti himtee waa'ee kanaa gaafa kaasan inspaayirsii godha gara sanatti si harkisaa ture jechuudha. Akka waa'ee kana qabeenya lafa keessa jiru kana akka qoratamu akka beekamu yaada sana si keessa kaa'eera jechuudha. Baay'ee anis nan deeman ture carraatti gara biiroo isaa deemuu nan qabaadha yeroo baay'ee yeroo adda addaadhaaf hojjettoota achi keessa jiran yeroo laadu dhagaawwan kana miiraanonni adda addaallee biiroo isaanii jiran argaa waan addaa ture anaaf arguunsaas waanii. Yaada isaa xiqqoo ishee na keessa kaa'eera waan akkasii akka jiru qoratamuu akka danda'u baratamuu akka danda'u yaaduun jalqabe. Ji'ooloojiidhaan PhD hojjechuun hagam ulfaata? Egaa fiildichi cimina isaa akka jirutti ta'ee istiriimii ispeesifikalistii fiildaan inni xumure kanaanii biyya keessatti fiildii kun jalqabuun isaallee anuma irratti PhD leeveliidhaan jechuudha. Anumatti baratee xiqqoo chaalenjii isaa sunirraa jalqaba UTC qabaachuu dhiisuu chaalenjii tokko. Ji'ooloojii irratti qorannaan biyya kana keessatti gaggeeffamellee amma kan BPMT saayinsii biroon tuuristii biroon biraa hojii yeroo wal bira qabanii gaaffii baay'ee hin qabaatan illee chaalenjii guddaadha. Baay'ee chaalenjii guddaa na godhe sababa nageenyaa dhaqee fiildii hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Amman barbaade. Anumatti baratee xumuree fiildichas biyya keessatti xumuruudhaan ani kan jalqabaate jechuudha. Maaltu sitti dhaga'ame nama jalqabaa taate yeroo galmooftu waan salphaa miti? Egaa namatti tola waaqayyo fagadatu gaariidha. Natti sariiraa gammadeera. Bara maastarsii Addis Ababaa Yuunivarsiitii yeroo baradhees 2 duwwaa turre kan fiildii istiriimii godhaan baranne achi xiqqoos irraa bareera.
achi amma immoo yeroo gara PhD'tti dhufuus immoo qofaa ta'ee barachuun kun amma kana addaatti gochaa dhufee natti fakkaata. Dubartootaaf kan inni jedhu wanta jaallanni tokko irratti jandarii keenyaatu ishiin goonu ta'ee gaariidha jedhee yaada. Fiildii bakkeessuma akadeemiksii kana gaafa laallu shamarran sun ulfaataa jedhamee yaadamee jooloojiin baay'ee ulfaachuu danda'a yookaan karaa baay'ee jooloojiidhaan shamarra dhaabsitti dhaabuu qabda hin jedhamta fiildii gatii qabuu fi dadhabina gatii qabuu fi garuu fedhiin jira taanaan yookaan waan jaallataniif immoo kutatanii cimanii hojjechuun galmaan nama gahaa jedhee yaada. Amma kana wanta nama sodaachisu hin qabu waan jaallatan irratti immoo gatii kaffaluun barbaachisa jedhee yaada akka kotti. Amma immoo odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf waa'ila koo Galaanaa Balaayituu na cinaa jira. Taphoota Chaampiyeens Liigii Awurooppaa guyyoota 3 darban gaggeeffamaa tureenii morkiin jabaan mul'atee jira. Guyyaa boruus immoo taphoonni Pirimeer Liigii Ingilizii eegaman jiranii mee isaan kan fa'aa akka ta'an immoo Galaanaa Balaayituu nutti hima. Egaa Pirimeer Liigiin Ingiliz morkiin torbee 5ffaa sanbattan lamaan dhufan kanaan gaggeeffamaa taphootni jajjaboon eegaman jiru. Asumaan wal qabsiisnetti tilmaama Chris Saatanii fi AI yookaan hubannoon namtolchee amma BBC'n yaada yookaan tilmaama hubannoo namtolchees makee dhiyeessaa jira. Isa laalla jechuudha. Taphni Pirimeer Liigii jalqabaa guyyaa boruu gaggeeffamu liigicha ka dursaa jiru Liverpoolii fi kilaba biraa Merseyside ka ta'e Everton walitti fidaa kun morkii darbiiti. Liverpool morkii torbee arfaffaa Pirimeer Liigii Ingiliz dilbata darbe gaggeesse roobii darbe Chaampiyeens Liigii morkate dirreessa Anfielditti. Garaagarummaa guyyaa 2 yookaan 3 booddee immoo deebi'ee guyyaa boruu morkii torbee 5ffaa Pirimeer Liigii Ingiliz gaggeessa. Liverpool haga ammaatti taphoota Pirimeer Liigii fi Chaampiyeens Liigii taphatee walumatti 5 ta'an hunda isaaniiyyuu gooliiwwan daqiiqaa 80ffaa booddee lakkoofsiseen injifatee jira. Leenjisaan Everton David Moyes dandeettii addaa taphattootni Liverpool qaban in ilaalu taphattoota ofii qabu irraa bu'aa guddaa akkamittiin argachuu danda'a kan jedhu nu hubadhaa. Garuu ammoo taphattoota jajjaboo qabaachuun isaanii waan haalamu miti yaada jedhu kennee jira. Darbiin Liverpoolii fi Everton salphaa miti morkii jabaatu irratti mul'ata. Haa ta'u malee Chris Sutton tapha kana Liverpool 2-0dhaan injifata tilmaama jedhu kennee jira. AI ammoo 2-1 Liverpool akka injifatu tilmaame. Lachuu walirraa fagoo miti. Walirraa fagoo miti. Morkiin biraan sanbata eegamu Manchester United fi Chelsea walitti fida. Chelsean tapha kanatti ka dhufaa jiru morkii Champions League isa jalqabaatiin Bayern Munichiin 3-1 injifatamee deebi'ee booddeedha. Faallaa kanaan Manchester United ka ga'umsa tapha gaarii agarsiisaa jiru ammoo qabxii argachaa hin jirre. Torban guutuu boqonnaarra ture hirmaannaa Champions League hin qabu. Torbee darbee kaasee boqonnaarra ture carraa boqonnaa argateera. Oduu gaariin Manchester Unitediif jiru jifataan dhiyoo mallatteessifatanii miidhamarra ture kunha deebi'uu isaati. Taphatti deebi'eera. Daaloon miidhamarra jira. Saatan tapha kana Chelsean 2-1 injifata tilmaama jedhu kenneera. AI akkasuma 2-1 Chelseatu injifata tilmaama jedhu kennee tilmaama wal fakkaataa kennan. Morkiin biraan isa dilbata gaggeeffamudha. Inumaayyuu tapha jabaa torban kanaati jedhamee fudhatamaa. Arsenaal dirreessaa Emiratesitti Manchester City keessummeessa. Taphni kun si'oominaan eegama. Manchester Cityin Champions League kamisa darbe taphate. Arsenaal ammoo kibxata darbe taphate. Kibxataa hamma dilbataatti Arsenaal hiree boqonnaa gaarii argatee jira. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola Pirimeer Liigii keessatti yeroon morkiidhaaf qabamu garaagartummaa akkanaa qabaachuunsaa gaarii akka hin taane ibsa miidiyaaleef kenneen beeksisee jira. Sa'aatii 66 booddeedha deebi'ee kan morkii jabaa Arsenaal wajjin qabuuf qophaa'aa jiru. Chris Sutton tapha kana Arsenaaltu shakkii tokko malee injifata yaada jedhu kennee jira. AI tapha kana irratti gooliiwwan baay'ee galuu akka danda'an tilmaame ammoo Arsenaal 3-2 injifachuu danda'a jedheera. Galaana Balaayii odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoom. Hayyoo ulfaadhu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenyarraa kanumaan goolamna. Galaana Balaayii qopheessuudhaan hirphaa gammachuu dhiyeessuudhaan Deevid Kinaanjuu immoo ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre jira. Wixata sagantaa biraatiin deebina. Nagaatti tura.